moti amarata me ani tokko an. Stuuda wantoota laaraa interteementii nageenya kiyya deeggaruuf. O jaarti biyyaa. Gaarreen kutee bakka jirtan qilleensa keessa naannawee sun bira haa ga'u haadha namoota as namoota irraa waan tokko walumaan laalla mee haasawaa haa haasawanii rukutaan poolifni maaliif hin tokkofne rukutullee dadhabe lakki rukutaan hin jenne asila ol qabaniin tokkosanii nibrata mangisii adaanuu hin danda'anii isi jarri kun godinii dhufe biyya kana adaanuu baate dhumne iyyuu maaliif nu ficcisiiftan isinuu rakkoo qabdan alaala namicha kana warri nu bulchitanuu rakkoo qabdan namni tokko saamamuun hin jiru kasaamii dhagaa rukutamu ammallee mucaa kiyyallee maan taane kan nama ajjeesu haa rukutamu amma ijoolleen teenya eecha oolteen amma haqqi hin dubbadhe ijoolleen eessa oolte mana shishaa toolte mana caatti toolte hin gorfattanii ilaala jala sana bareechaa maaliif hin gorfanne ijoollee mataa magartee mana caatti kan oolu mana shishaan oolu tanaan dura gisee baay'ee dubbanne amma hattuun gurmaa'ee talkan kunoo naman dabartan kunoo as mandara kunoo asii kana mandara shaaqii kana ijoolleen gurmoofte amma galgala zoortee an biyya saraftu jira ijoollee teechannoo wadhaadha gorsaame mee ijoollee haa dhoowwatan ijoollee tanaan dura ijoollee waggaa 8 waggaa 9 maandiraa baachisanii gabaa keessa olii gad waggaa zoorsisan abbaan harka sabaa sabee gonni ejjete hin argina jaarsummaa baanee nama keessa jaarsolee tana laala nama hubachiisan garuu waggaa 9 san waggaa 8 san harka maaltu namaa dhaabee ittuma dhiibneetuma ejjenneetuma laala gisee dura gisee maandiraa olii gadi godhatsan jarri kun immoo mangistiin shilla waan itti jedhee fi astadaadarraa jira gira qanyi maandiraa fannifataniiti sabsabaa gisee nama keenyallee ofitti nuti deebi'aa kan jedhan gorsaa jiru inde mangistiin damooza kaffalaa mangistii sarraatenyaadha mangistii kanarratti kan daba asaaban odoo damooza nyaatanuu moti maaliif hin guuramne ammallee nafa qandanya tafa amma maaliif hin guuramne maaliif ifan baane amma maaliif mangistii kana kuffisuudha olii gadi xaaraa ture juwaariin booni qeerroodha maal godhe karaa tokko hojjete moo timirti beetii tokko ijaare ol qabee hin tokko suutti amma moo jifaariif amma namni tokko baay'ee dubbachaa jira nan jaarsi kun immoo baay'ee nama hubachiisa baay'ee nama hubachiisa Hacaaluu Afuguroo barbaadu jireenya agar televizyiiniyaan taarika innaaso taarika guddaasa kan du'e mangistiin nabsa hin barbaadu Hacaaluu Afuguroo barbaadu jireenya agar televizyiiniyaan taarika innaaso taarika guddaasa bees nama hin argaa kan du'e mangistiin nabsa hin barbaadu Hacaaluu Afuguroo barbaadu jireenya agar televizyiiniyaan taarika innaaso taarika guddaasa bees nama hin argaa ajaa'iba ajaa'ib kan du'e mangistiin nabsa hin barbaadu Hacaaluu Afuguroo viidiyoo kana maaliif isin daawwachiise beektu taarika guddaasa jaarsolee jechuudha jaarsolee caammaa xaragduu namoota caammaa gurguratan abiyyi baadiyyaa keessaa fidee namoota gurguddatti qabata adaraa keessan bilisiginaa waan qabdanii gadi dhiiftan dhabdanii mee dhugaadhuma jaarsoleen kun maal beekan yaa abiyyi yaa bilisiginaa soo an ergaa isaaniif qaba ergaan kiyyaa hordoftoota zaraa intartimentii ergaan kiyya garuma kallattiitiin isaan ilaallata jaarsolee kana ilaallata kan du'e mangistiin nabsa hin barbaadu jarri akka jaarsaanitti dubbachuu jira yeroo haasawaa isaanii dhageessanii jawaar baga hidhamee bees nama hin argaa jawaar baga hidhamee ijoolleen baga rukutamanii maalidha poolisiin tokko suudha qaba duuba isin akkamitti jaarsa jennee isin fudhanna nuuf himaga akkamitti akka jaarsa taatan akkamiin jaarsa isin hin jenna jechuu hin dandeenyu because akka jaarsaatitti jaarsa taatanii yaada jaarsi ibsatu yookiin waan jaarsi haasa'u waan jaarsi irraa eegamu haasa'u ittiin jirtan yoo jaarsallee ta'e yoo jaarsa biyyaati isin jaarsa biyyaati jennee isin fudhachuu hin dandeenyu daldaltootadha daldaltoota
daldaltoota jedhamtan malee jaarsan jedhamtan gonkumaa akkiitti isin jaarsa jedhamtan haasoo isin haasoftan kana amma ani intalli keessanii hin haasoo waan amma isin haasoftan mootummaa kana isin baane korrokutamuudha qaba beezawii jaarsolee kanneen abiyyi torbee lama dura leenjisaa turanii hoteela ililliitti waamanii maallaqa kennanii fi akkatti haasoon OBN irra qopheessanii turanii jechuudha. Haasofni isaanii osoo akka jaarsummaatitti illee bakka ilmaan abbaa gadaati jawaariinis nuufi daati nuti wal dhabuudha hin qabnu waliin hojjanna jedhanii yookiin abiyyi fi jawaariin bakka tokkotti ni deebifna isinis araaramuudha qabdanii abiyyi dogongora qabdaa jawaariinis hidhuu hin qabdu mootummaan biyya bulchaa jiru namoota du'e kanallee situ ajjeese osoo jettanii dogongora kara jiruunu walitti fiddanii akka jaarsaatti dubbattanii weel jaarsota biyyaati jennee isin fudhanna amma isin jaarsota biyyaati moo daldaltoota jechuudha daldaltoota mallaqaa soo ergaan kiyya gamanuman kallattiidhaan jaarsolee OBN irratti abiyyi bitee fidee oromoon akka walirratti duulanii jaarsolee waan tokko hin beekne jaarsolee caammaa xaragru kan wannaa gurgurachaa ooltu waan aarsan maqaan isaa maalinni maqaan isaa sofuudha akkatti akkaan beekutti maqaa tokko jira hin dagadhe soo jaarsolee wanta sana gurguraa ooltu OBN irratti fidee akka ani dhaamsi jaarsolee kanaaf jaarsa kanaaf ijoollee oromoo biyya keessa jirtan namoota amma gadi bahanii mootummaa fakkaatanii mootummaa maallaqa kennee fi afaan banan kana nuti moo uf eeggannoo godhaa jennee kenninee fi jirra asirra bahanii waan mootummaati jedhanii dhimma tokko fuudhanii gaafa isaan gadi dhufanii qeerroo isinii miti ka burjaajessu waan isin gootu qeerroon beekti takkaata akkatan ta'eenyu jaarsa amma jawaar baga hidhamee jettu kana nama arsii gara arsii lixaa naannawaa itayyaa heexosa akkas jedhan nama achiiti jedhi ijoolleen si beekan እና qeerroon karaarraa si qabdi of eeggadhu mootummaaf jettee waan hin taane hin laaqin dhaamsa si dabarsaa jirra jawar hidhamu qaba ati jaarsa moo dallaala moo maal inni mee akka jaarsaatitti illee yoo ta'e aadaa oromootitti akka jaarsaatitti akka aadaa oromootitti nama tokko gaafa walitti bu'ee walitti fiddee isa sanis ni araarsita haasofni keessan bar gara lamaanittu fudhatama hin qabu gama jaarsaatiin illee gama biraatiin illee fudhatama hin qabu soo jaarsolee dulloolee dhumuu geessi maqaa arsiitii fi shawaatiin daldaltan jechuun shawaaf arsii bakka hin buutanii qeerroo isinii miti ka gorsu qeerroon karaarraa isin qabdi jechuun ufii keetii yoo jette dhis karaa gadi nuufi sin dhukaasinaa nutti sin dhukaasinaa jedhe Haacaaluu Hundeessaa rabbisaa araaramu nuufi sin dubbatina nutti sin dubbatina oromootti qeerrootti mootummaa rukutuu qabaa mootummaan asii achi deebisuu qabaa maaliidha duuba jaarsi biyyaa akkanatti haasawa isin jaarsa biyyaati jennee akkamitti fudhanna naggaadee mallaqaa bitamtoota walitti ooftota sabaaf sablammiidha jennee isin fudhanna malee jaarsa jennee isin fudhannu akka jaarsa jennee isin fudhannu ulaagaa jaarsaa guuttanii uf kabajjanii haala sanii jaarsa biyyaati jennee isin fudhanna malee akkanatti jaarsa jennee isin fudhannu سجت أول جيسي يعني جارسة كجارسة تكواليتي جارسة قوتي هاسوي إننا جارسولي جارسة ورا جارسة فين جتني جارسة تاني أبي جسم بيتي أشرا لفتني أكا جارسات تسي أكا هندتو أكا سي هاسوفتني جارسة ستاتني أكا جارسات جارسة بكا همبوتن وان براستاتني وان براسني بس بكا همبوتن إسني قالي جارسي osoo jaarsi abbaa araaraati jaarsi abbaa nagahaati jaarsi kana gabuusuudha isin amma naga buusaa jirtamu shiraxaxutti jirtan walitti durutti jirtan osoo gara abiyyiitiin dogongora gara abiyyiitiin ta'e gara jawaariitiin ta'e osoo ta'e akka aadaa oromoo keessatti akka aadaa jaarsaa akka itti nu beeknutti jaarsi araarsaadha abiyyi balleessitee jirta achi mallaqaa yeroo isin walitti qabu balleessaadha jawaaridhamuun qabu oromoon nama meeqa mana hidhaa keessa jiru Baqqalaa Garbaadha hidhamuu hin qabu jettanii
akka jaarsaatitu dubbatutu isinirraa eegama malee akka amma isin jettani gonkumaayyuu isin dhageeffannu si dhimma Oromoo hin dubbatina ani gabaabsee isinii hima jaarsa jennee isin dhageeffachuu mee akkamitti isin dhageeffanna haasawaa keessanirra deebaa dhageeffadha ijoolleen isaanii namoonni feesbuukaa hordoftan ergaa keenya qeerroon isaaniif dabarsaa fi akka isaan dhageeffatan godha OBN miidiyaa Oromooti miti miidiyaa naftanyaati OBN miidiyaa Oromoo walitti jiru OBN miidiyaa keenyaa miti isin achi dhaqxanii achitti afaan bantanii Oromoo yoo achitti xiqqeessitan nu immoo gurra isin dhageeffannu isin qabnu yoo haasawus feetan akka Oromootitti rakkoo Oromoof Oromoo jidduu jiru tokko haa hidhamu xuruu ta'e qeerroon bahuudhaan hin qabdu qeerroon sababiin bahaa jirtuuf qeerrotu mana hidhaa jira abbaa isaaniitu mana hidhaa jira dubartii ulfaatitu ulfaa waliin mana hidhaa jira sababa kanaaf qeerroon ka karaa cuftu ka bahuudha qabdu ka bahaa jirtu isin galee jaarsolee jaarsoo hin jette ani jaarsa jettee dhaqxee dubbachuu osoo hin taane ulaagaa jaarsaa guuttee jaarsi maal haasawaa jaarsi abbaa nagahaati jaarsi abbaa araaraatitti akkasitti ulaagaa jaarsaa gaafa guutte haasawuudha dandeessanii jechuudha akkanuma ol kaasee jaarsa biyyaatii maaliidhaan jaarsa akkas jennee ijoollee keessan qabadhaa maali jalqaba isin fixanii Oromiyaan bilisoomti yoo isin adaba godhachuu ergaa isin dabarsaa jirra adaba godhadhaa ta'a yoo akka jaarsaatti ta'e araara buusaa yoo araara buusun ta'e birri isin fudhattanii dura torbee tokko dura hoteela ililliititti abiyyi isin leenjisuu ture abiyyi immoo kufaatii isaa kunoo kan akkuma namicha eelu maali jedhanii san namicha warra Finfinnee san shaantaa fi guuratee galuuf fagoo hin jiru abiyyi shaantaa isaa fudhatee isin immoo gaafa saniin qaanfattanii seenaa keessaniin xureessinaa maqaa keessaniin balleessinaa maqaa keessan maqama keessan eeggadha seenaa keessan